hidhattoonni naannoo Affaar daangaa dabruun horsiisee bultoota Oromoo Walloo irratti bananiin namoonni 5 madaa'uu maddeen gabaasani. Walloo aanaa Abbaateetti halkan edaa hidhattoonni naannoo Affaar 2 iddoo lafa qonnaa tan uummanni Oromoo Walloo irra jiraatu dhaqanii weeraruun daa'ima waggaa 11 fi manguddoo ganna 65 rasaasaan rukutanii jaamaddi keenya Abbaatee irraa odeessa kana nuuf laate. Sababuma kanaan walitti bu'iinsa saba lameen jidduutti uumameen namni 5 gama Oromoo Walloo irraa kan madaa'e yoo ta'u hanga odeeffannoo kana qindeeffannetti dhukaasni itti fufeetii jira. Nuti uummanni Walloo humnoota addaa poolisii naannoo Amhaaraa milishoota gandaa dabalatee waraana mootummaa fi hidhattoota naannoo Affaar irraa dhufaniin kallattii maraan weeraramaa waan jirruuf ogeeyyoota fayyaa dabalatee saba Oromoo bal'aa irraa dirmannaa feenaa jaani. Magaalaa Agodaay fi Harar keessatti